namni mu'mina akkamii yaaddawa osoo rabbitti amanee jiru akkamii yaadduuta osoo rabbiin kee arshii gubbaasi arku akkamii yaadduuta osoo rabbiin kee arshii gubbaasi dhagahu iyyansaa fi boo'icha kee osoo si dhagahu yaaddoo fi cinqii ta'e osoo si beeku haala keetii fi rakkoo ta'e cufaa hoo osoo si beeku osoo rabbiin kee haajaa ta'e hundi beeku akkamii yaadduuta nabi Yunus alayhi salaami qurxummiidhaan liqimfamee tukkanti garaa qurxummii tukkanti bishaanii tukkanti halkanii isarratti wal geesse nabi Ibraahim alayhi salaami ummanni isaa ibidda guddina isaa dhageesse sanatti darbaniiti guyyaa hanga tokkoof achi keessa ture nabi Yaaqoobis alayhi salaami ilma isaa Yusuf dhabee osoo booyyuu ijaahillee baqee amata 30 oliif akkasitti ture nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ummanni isaa makkaa baasaniiti dhagaallee itti haranii inumaatu ajjeesuuf illee mokkoran rakkoolee akkanaa tana mudachuu wajjiin takkaa osoo abdiin muratinii harka isaanii gama rabbi ol qabanii yaa rabbi jechaa turan rabbi isaaniititti zannii tolanii yaa rabbi jechaa turan duuba akkasitti waan barbaadan rabbi irraa harkataniiti rabbiin isaan gammachiise mi'atii sanga feeta rakkattus rakkoon teetun silaahuu waa rakkoo isaanii san hin geessu akkamitti rabbii keetirraa abdii muratta duuba rabbii keetirraa abdii muratiniiti gama rabbii keetii ol garagalii yaa rabbi jedhii cinqii teeta garaa keetii jirtu hundaa'uu rabbii keetitti himadhu kennaan rabbii guddoo akka taate dhugoomsi haajaa ta'e hundaa'uu walitti biiti rabbitti ol kannadhu rabbiin kee duuba arjaadha waan ati kadhatte ol isaa sii kannuu agarta namni mu'minaa rahmata rabbiitirraa abdii murachuudhaan hin ta'u